waliin taasisuuf argamu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaan isiniin jedha. Hayyee jaalannee asii fayyaa ta'ii sagantaa keessan irratti naafeeruu keenyini. Hayyee jaalmarroo haalli amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru waan baay'ee gurraa fi qalbii uummataa harkisaa jirudha. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii akkamiirra jira amma? Hayyee fayyaa ta'e jaalatiyyaa akkuma aduu jettee walii Oromiyaa guutuu keessatti wanti adeemaa jiru uummata Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa hirmaannaa qabuu fi akkasumas itti dhiyeenyaan quba qabuu fi waan hedduutu adeemutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waggaa marsaa lammaffaa kan egaa yeroo darbeen yaadadhaa waggaa bakkoota adda addaatti zooniitiin qoqqoodamee marsaa tokkoffaan kan deemaa turetu ture. Waggaa akka fakkeenyaatti kan Jaalladdasaa Wajji, Jaalladhii Gammadaa, Jaalladhii Mooqiltuu fi Hasan Aammee inni kun zoonii adda addaatti qoqqoodamee deemaa ture. Waggaan suni waggaan marsaa tokkoffaa xumura itti goonee akkaataa barbaadamee fi waan barbaadamee guutummaan guutuutti galmaan gahatee amma kan itti aanu zoonii waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru hundumti goleen Oromiyaa waggaa marsaa lammaffaa waggaa duula imala gara Finfinnee jedhuudhaan jalqabee jira. Egaa sochiin amma waraanni bilisummaatti jiru waggaa duula kanaati. Egaa kanuma guutummaa Oromiyaatti adeemaa jiruu fi akkuma aduu jette hawaasni Oromoo ijaaf gurraa banatee caqasaa jiru. Hayyeegaa akkuma ibsitanii labsii isa duraa irratti milkoominni akka argamedha. Amma haala deemaa jiru kanaan labsii imala gara Finfinnee jedhu kana irratti abdiin gama uummataan jiru maal fakkaata? Uummanni bifa kamiin isin simachaa jira? Haa ta'uu egaa kallattii hedduu irratti waan adeemaa jiru kana ejjiin miidiyaa addunyaa akka barbaadamutti hubatee akka hin gabaatamne haalli quunnamtii biyyattii keessa jiru mootummaan cunqursaa abdii murannaa isarraa dhumaa kumaara jedhan sanaa kumaara kaardii ishee dhumaa taphachuu jirani sabicha dukkana keessatti qabanii wanti adeemaa jiru guutummaan guutuutti miidiyaa irratti bahee mul'achuus baatu lafa irratti kan jiru. Egaa uummati Oromoos kan beeku waraanni bilisummaa Oromoos kan itti jiru miilana ta'uu qaba. Xumura argachuu guduunfaa argachuu qaba jenneetu deemna. Wanti adeemaa jirru immoo handhuura kan jireenya maaddoo hidda gaggeeffataa kan jiru Oromiyaa handhuura magaalaa Finfinnee kan bakka kanatti injifannoon kamuu irratti galmaa'ee yeroo hiddi sun hin buqqa'ee bara garaa ummaa deebi'ee hiddi fagoo irraatii jiddu laphee ammas deebitee lafa qabattee roorroon gafummaa nurra dheeratee turuu sun bakki sun cituu qaba. Hundeen buqqisuudha qabna jenneetu adeemaa jirru. Kanaafiyyuu haala akkasiitiin duulli marsaa lammaffaa guutuu Oromiyaatti eegalee tokko jedhee milkii fi milkaa'inaan adeemutti jira. Gara nu gaggeessee gara garaan cunqursaa hamtuu roorroo gabrummaa sirna bittaa kan irratti hiriirte akka qoosaatti dachee irraa saamanii saba gabroonfatanii biyya gadadoo keessatti gabbuusanii jireenya dhuunfaa ofii tolfatanii kana gadhiisanii adeemuu hin danda'an waan ta'eef sanatti warra gama barbaachisudha kaffallee xumura itti goona jenneef imalli kuni imala gara Finfinnee handhuurri suni hiddi handhuuraa suni inni akka silmii saba kanatti maxxanee jiru cituudha qabaa
jennee akkasitti deemuu jirra. Ammoo jalqabni isaatu mirkii eegaleera. Uummanni Oromoos kan arguutti jira. Wareegama itti kaffaluu jira. Wareegama baasee roorroo garbummaa bara dheeraa du'aa fi ajjeechaa dararaa hidhaa waqaa'iinsa kana hundumaa boo'icha haadholii fi abboolii keenya garagaraa nurraan dhaabbanne dhaloonni miilanaa kun dhaabuufidha itti adeemuutti jira ni dhaabbata fi uummati Oromoo qabsoo akkasiitti jira. Kan waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo wareegama sanaaf of qopheesseetu kakuu sana imaanaa sana waadaa sana qabateetutti jira. Uummati Oromooti kana keessatti itti hirmaatee lafeetti cabaa dhiigatti dhangala'aa waan kana hundumaatti itti himaadha. Akkasittiin gara xumurachuutti deemuu jirra jechuudha. Hayyee baay'ee gaariidha. Mee uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Qeerroon akka qeerrootti maal gochuu qaba? Hawaasni Oromoo biyyoota ambaa jiru, biyya ollaas ta'e biyyoota ambaa biroo keessas jiru maal gochuu qaba? Yeroon kun yeroo murteessaa, yeroo baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef namuu dirqama isaa bifa kamiin ba'achuu qaba jettanii dhaamtu? Uummata Oromoo biyya kamuu haa jiraatu, umurii kamirraayyuu haa ta'u, jiruu jireenya kamiyyuu keessaa haa ta'u, Oromoon Oromoo ta'e akka Oromootti gabrummaa jala jiru. Oromummaa ofii beeku, gabrummaa kana jalaa bahuu fi hawwii qabu, eeguu bilisummaa qabu, inni miilanaa kan itti yaannee osoo hin guduunfatiin jalaa deebinu osoo hin taane guduunfaa itti goonee dhumura gabrummaa ka hundeen guddisnu abbootiin keenya kaleessa dhalootatti guddisna yookiin buqqisuu dadhabne kan dhaloonni sun nuyi hundeen buqqisnee xumuratti goonu ta'uudha qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii hunda jiru gubbaa kana keessa jiru itti eegalee jira. Saabaa kibba bahaadhaa gidduu galeessa wareegama barbaachisu kafalee hundeen buqqisuutti jira. Uummati Oromoo bakka kanuu haa jiraatu, eenyuyyuu haa ta'u, kutaa jireenyaa kamuu keessaa haa ta'u, wanti inni gochuu qabu harri shalam Finfinnee midhaanii bishaan keenya dhuggatuu hin qabdu. Silmiin achi keessaa suni qaama Oromootti maxxanee garagaraan dhiiga Oromoo cuuphaa hafuu hin qabu. Waqqa'uudha qaba. Kanaaf daandiin kamiyyuu gara magaalaa Finfinneetti geessu cufuudha qaba. Cufamuudha qaba. Midhaanii bishaan keenya irraa kunnee itti marsinee taa'uudha qaba. Uummati Oromoo kana qofaa yoo godhe assoon gumaachi inni keessatti batalu kanaa olii irraa barbaadamu hin jiru. Uummati Oromoo bakka jiru hundumaatti diina isaa yoo ittiin oodayyuu injifachuu danda'a. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo daandii imala gara Finfinnee guddaa eegala sana milkeessuu keessatti uummati Oromoo itti jira inni keessa jiru. Waliinis jira. Kun waan inni gochuu qabu. Oromoon amma as keessatti wanni inni gochuu hin qabne sabni kun saba guddaa. Sabni kuni saba lakkoofsaanis daangaa biyya bal'aa lafaatiin Itoophiyaa keessatti uummata guddeessa lafa guddaatu jiru biyyittii fi lafee dugdaa ta'e waa hunda harkaa qaba. Uummanni akkasii ammoo wareegama ofiitti bishaan dhangalaasuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo hojiin isaa diina buqqisee gara fuulduraatti imala isaa milkeessee tarkaanfachuu. Uummati Oromoo bakka durannoo waraana bilisummaa Oromoo jala galee waraanni bilisummaa Oromoo irraa gara diina kallattii biraatti buqqisuutti socho'u hundumaa dhuunfatee nagaa waaraa buusee walqixxummaa fi bilisummaa isaa tikfatee adeemuu qaba. As keessatti wanni nuti gochuu hin qabne uummati guddaan hangana qabu waa hunda harkaa qabu wanneen xixiqqoo waan haaluu waan dhuunfaatiin wal qabatu waan ammoo warri kaleessa miidhe yeroo harka isaatti kufu inni kuni
warri kalee kanumii isaanii sirrii miti jennee qabsoo gaggeessuutti jirra. Erga wanti isaan godhan sirrii miti ta'ee waan isaan kaleessan irratti godhan deebinee isaan irratti dalaguun qabnu. Namoota akkasii uummati kun isa harkatti kufe ganda haadha garaa galuu dha. Warri kuni kallattii uumaa tokko nu gochuun danda'ani hojii nu harkatti kufaniiru taanaan aadaa barbaachisu gochuufiidha qaba. Uummati Oromoo waajjira barnootaa, mana baankii, waan ibsaa, waan bilbilaa akkasumas waan daandii, waan bishaanii, waan qonnaa walumaa galatti uummataaf warra tajaajila kennani eeggachuu, tiksachuu, kunuunsachuu waan saamichaa wal qabatu, hannaa wal qabatu, sirna dhabdummaa wal qabatu fanqisuudha qaba. Bakkoota tokkotti waan qabsoo kana maqaallee xiqqeessu dhiiga dhangala'ellee kabajaa dhorkatu Oromoos immoo waan hin mallee fi Oromoon illee saba akkasii akka hin taane. Kanaaf waan akkasii mul'atan uummati kun wareegamasaa dhiiga ilmaansaa osoo hin qooriini wal dhabdee fi sirna dhabdummaa akkasiitti akka hin seenne kanuma himachuu barbaada. Aadaa walii gochuu qaba. Naannoo bilisa ta'e irratti bulchiinsa qoree bilisummaa kan yeroo tolfatee haga yerootti akkaataa wal bulchuu danda'u garuu gaafa sirna gadi dhaabbate seeraa godhe tolfate mana adabaa poolisii waajjira abbaa alangaa seeraa abbaa murtii kana gaafa tolfate waa hundumaa harkatti galfate qajeelfama sanaan hojjechuu danda'a. Harkaaf garuu bakkuma jirutti akka jirutti namni osoo walitti hin bu'iin nagaan bira akka nagaan galuu fi nagaa waaraa naannoo isaa irratti buusee naannoo isaa tasgabbeessee naannoo isaa irratti wal bulchuudha qaba. Kana gochuudha qaba uummati Oromoo. Kan kanarraa hafe akkuma amma jiranu imama amma jiranu gara fuulduraatti waan qabu hundumaa akka isaa mootummaan gadoonfataa qawwee kaleessa irraa hiike har'a fidii walatti jedhee sanaa miti. Waan qabu ni qaba, waan hin qabne hin qabu. Oromoon ni beeka, eenyuun akka lolu eenyuuf akka lolu ni beeka. Kanaafuu waamicha tokkoyyuu goonee fi uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo ni beeka, waliin jira, wal dhaga'a, wal quba qaba. Maal akka hojjetu yoo eessatti akka hojjetu ni beeka. Kanaafuu duulli suni fiingoon marsaa lammaffaa afuufamteeti jirti. Oromoon ni beeka. Akkuma amma jiruu fi akkuma wal quba qabutti gara fuulduraatti. Harri sanam Finfinnee garuu sirniin achi keessa jiru bifa socho'uu hin dandeenye cufamuudha qaba. Yoo taate garanumaa ta'uu dhinnaan amalumaa dhabe amaluma immoo taate garanumaa. Kanaaf uummanni Oromoo akkasittiin waraana bilisummaa Oromoo waliin gara fuulduraatti injifannoon uummata Oromooti hin tajaajilu. Hayyee jaalmarroo guddaa galatoomaa. Egaa yoo yeroo qabaattanii itti dabaluu barbaadan haala hariiroo sabaaf sablammoota biyya sanaa keessaa irrattis waan jechuu barbaadan yoo jiraatan itti dabalaa, yoo gaha jettan immoo kanumaan goolabnaa ulfaadhaa fayyaa ta'an jedha gama koon. Sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiran cunqurfamoo ta'anii jiree wal fakkaataa uummanni Oromoo qabanii uummatuma Oromoo waliin qabsoo wal cinaa, qabsoo obbolummaa, wal qixxummaa, qabsoo wal faana hiroo tokko qabnu mootummaa diina ta'ee nu cunqursee diina walwaluun qabnu irratti gaggeessuutti jirra. Wal quba qabnaa. Sabaaf sablammiin biyyattii keessa jiru hedduun isaa hiroo wal fakkaataa uummati Oromoo qabudha qaba. Gadadoo deega hiyyummaa cunqursaa jalata jira. Sabaaf sablammiin kun hundumti ammoo adda addaatti haala adda addaa keessatti walitti bu'iinsa adda addaa keessa ture. Inni kuni warra kana lamaan gumaa jamatii walitti buusee gidduurraa yaabataatti jiraataa ture dhagoonfamaa ture. Gadaan sunis barri sunis kaardeen sunis akkuma sila hirmattuma ta'etu jira. Karaa sabaaf sablammoota biyyattii keessa jiranii kanneen yeroo wal fakkaataa saba Oromoo waliin akka gaariitti deemu jirra. Warri kuni uummati Oromoo isaanirraas ta'ee eenyu waliin iyyuu akka sabaatti rakkoo tokkollee akka hin qabne ni beeku. Wal faana hiriirree qabsoo obbolummaa fi wal qixxummaa diina waloo waliin qabnu
bakka kanaa buqqifnee heegeree biyya keenya irratti akka nuuf ta'uu danda'utti golfachuutti wal hubannaa kanaan deemamaa jira. Kanaaf iyyuu sabaaf sablammii fi biyyi keessa jiru Oromoo irraa yaaddoo tokkos hin qabu, qabaachuus hin qabu. Sanyii Oromoo ofirraa hambisee kaaniif yoo ta'e malee kaanirraa wanti inni barbaadu tokko yoo akkan jirre eenyuyyuu ni beekaa jechuu. Kanaaf sabaaf sablammiin biyyattii keessa jiru qabsoo sanyii kun gaggeessaa jiru cinaa dhaabbachuu gargaaruu yeroo wal fakkaataadha qaba. Rakkoo wal fakkaataa keessatti jira. Wal tumsuu wal gargaaruutiin waan kana fixachuu keessatti akka qooda isaanii gumaachanii asumaan illee dhaammachuu barbaada. Fayyaa ta'e. Hayyee gaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa milkaa mirgaan galaan isiniin jedha. Hayyee